Bakka addunyaa irratti namoonni hedduun shororkeessitootaan itti ajjeefaman bakka lubbuun namootaa gatiitti dhabee Saharaa keessa kan isin daawwachiifnu ta'a. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jechaa qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu akka hin dagannes asumaan isin yaadachiifna. Naannoo Saahel Afrikaa kan giddugala shororkeessummaa addunyaa jedhamee beekamu keessatti yeroo jalqabaaf du'a shororkeessummaatiin wal qabatee mudate hunda keessaa walakkaa ol kan ta'u naannoo kanatti mudachuu galmeen shororkeessummaa addunyaa Global Terrorism Index beeksiseera. Gabaasni kanaan du'a shororkeessummaadhaan wal qabatee bara 2024 keessa mudatan hunda keessaa dhibbantaa 51 kan ta'u naannoo Saahel kana keessatti kan mudatedha. Kunis kan shallagame guutuu addunyaa keessaa himi. Kunis du'a addunyaa guututti shororkeessummaadhaan wal qabatee mudate kan waliigalaa 7,555 keessaa 3,885 kan ta'u ammoo asumatti raawwateera. Gabaasni kun dabaluudhaan lakkoofsi addunyaa bara 2015tti kan baay'ee ol ka'e yommuu ta'u 11,000 irraa kan gadi bu'e yoo ta'u naannoo Saahel kana keessatti garuu bara 2019 irraa kaasee dachaa 10 oliin akka dabales ragaan agarsiiseera. Sababbiin isaas gareewwan finxaaleyyii fi finciltoota xiyyeeffannoo isaanii gara naannichaatti deebisuu waan itti fufaniif jedhama. Gabaasa kanas kan maxxanse Inistituutii Diinagdee fi Nageenyaa kan yaada nagahaa fi walitti bu'iinsa addunyaa qoratuun kan beekamudha. Dhaabbanni kunis shororkeessummaa gocha darsiisoo fi dararaa akkasumas sodaachisuu humna seeraan alaa qooda fudhattoota mootummaa hin taanetti fayyadamuudhaan galma siyaasaa, diinagdee, amantii yookaan hawaasummaa tokko galmaan gahachuudhaaf raawwatamu jechuunis ibseera. Kallattii gammoojjii Saharaa irraa gara kibbaatti kan argamu naannoo Saahel qarqara lixa Afrikaa irraa gara bahaatti ardii kana keessa kan diriiree argamudha. Hanga gabaasa kanaatti naannoo Saahel kutaalee biyyootaa 10 kan hammate yommuu ta'u, isaanis biyyoota akka Burkiinaa Faasoo, Maalii, Niijar, Kaameruun, Giinii, Gaambiyaa, Senegaal, Naayijeeriyaa, Chaadii fi Mooritaaniyaanis kan keessatti argamanidha. Saahel naannoo baay'inni dhaloota uummataa addunyaa sadarkaa ol aanaa qabu keessatti ta'uun alattis uummanni naannichaa harka 3 keessaa 2 kan ta'u umriin isaanii reefuu waggaa 25 gadiidha jedhama. Haala biyyoota lixaatiin adda ta'etti qaamoleen shororkeessummaa raawwatan Saahel keessatti dabalaa kan jiran yoo ta'u gareewwan hidhattootaa jihaadistii bal'inaan dabalata kana keessatti kan argamanidha. Haleellaa achitti raawwatame keessaa harki caalaan dhaabbilee lamaatiin akka raawwatame dubbatanii yoo jedhan isaanis hidhattoota Islaamummaa Saahel keessaa fi damee Alqaa'idaa kan turan Jama'at Nasrat al-Islaam Muslim kan jedhamudha jechuunis kan gabaafamudha. Akka gabaasni warra lixaa agarsiisutti isaanis ajaja seeraa haaraa labsuuf yaalaa jiru jechuun dura taa'aan neetworkii damee nageenya Afrikaa Ni'aagee Baagaayakoon dubbateera. Keessattuu seera shari'aa irratti hundaa'uun bulchiinsa haqaa ijaaruudhaaf yaalaa akka jiran yeroo ta'u, erga fonqolchi mootummaa bara 2020 fi 2021 walitti aanuudhaan maalitti raawwatameen booda IS Saahel baay'inni bulchiinsa to'atu keessattuu kutaa baha biyyattii kan ta'an naannolee daangaa Burkiinaa Faasoo fi Niijariin dachaadhaan dabaleera jedhama. Haala garee ogeessota dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti akka dubbatetti iddoo kana kan qabatee jiru Jama'at Nu'aat Musliim kan jedhamu kana yommuu ta'u akka gabaasichaatti garuu gareen warra jihaadistootaa kanatti mul'ateera. Gareewwan lamaan kunneenis loltoota daa'immanii dabalatee loltoota dabalataa hedduu mindeessanii leenjisaa jiru. Biyyoota Afrikaa afaan Faransaayii dubbatan keessatti xiinxaltuu siyaasaa fi gorsituu kan taate Beevaarlii Ochenge nama ta'e akka dubbatetti namoonni garee hidhattoota kanatti makamuudhaaf yoo murteessan filannoo malee hafu jechuunis dubbatteerti. Isaanis qaamolee hawaasaa baay'ee saaxilamoo ta'anidha kan jettu yommuu ta'u Saahel keessatti yeroo tokko akka fonqolcha mootummaa Afrikaatti kan waamamtuu fi bara 2020 irraa eegalee naannichatti fonqolchi mootummaa milkaa'aa ta'e 6tu raawwatame. Isaanis 2 Maalii, 2 Burkiinaa Faasoo, 1 Giinii fi 1 ammoo Niijar keessatti kan raawwatamedha. Kunis kan raawwatame waggaa 5 keessattidha. Biyyoonni kunneenis amma hundi isaaniiyyuu mootummaa waraanaatiin kan gaggeeffaman yommuu ta'u, Yuunivarsiitii SOAS Londanitti argamutti akka dubbatan Dr. Foolaa Haamineen Saahel hawaasa bulchiinsa keessatti diigamuudhaan mudateera jechuunis dubbateera. Hooggantoota siyaasaa bulchiinsa uummataa giddugaleessa godhatee dursa kennuu hin qabne irraa waggootaaf tuffatamuun kan odeeffatame yommuu ta'u,
Komiin naannoo baay'achaa dhufeera. Kunis gareewwan shororkeessummaa kanneen fayyadamuudhaan yaaluun isaanii ni yaadatama. Kanaan dura mootummaan siivilii yaaddoowwan gareewwan finciltootaa irraa dhufan qolachuuf hin dandeenye ilaalcha jedhutu jira kan tureef haa ta'u malee mootummoonni waraana kunneen aangoo qabaatanis haalli qabatamaa lafarra jiru garuu hin jijjiirre. Sirriiyyuu rakkoon nageenyaa itti caale jechuun Dr. Aayinaan dubbataniiru. Mootummoonni waraana bulchiinsa uummataa rakkisaa ta'eef qophii akka hin turree fi akkaataa gabaasa kanaatti bara 2024tti Burkiinaa Faasootti biyya walitti aansee waggaa 2 shororkeessummaadhaan haleellamaa turteedha. Gabaasichi bahuu erga eegaleen booda garuu waggaa 14 haleellaa shororkeessaa addaatiin haleellamuudhaaf biyyi kana dura akka Iraaqii yookaan Afgaanistaan osoo hin taane Burkiinaa Faasoo taatee galmoofteerti. Gareewwan jihaadistii sochii saahil keessa taasisaniin kan sochiilee dinagdee seeraan alaatiin deeggaramanidha. Kunis namoota butamuun mallaqa gaafachuu, loon saamuudhaan gurgurtaa albuudaa fi daddabarsa qoricha sammuu namaa hadochuu irratti bobbaafamanii galii mataa isaanii akka argatus gabaasni kun ni eeru. Saahil kanneen qoricha sammuu namaa hadochan kibba Ameerikaa irraa gara Awurooppaatti dabarsuudhaaf daandii ijoo tahee jechuun kan kaasan gabaasni kun saahilitti daddabarsi qoricha sammuu namaa hadochuun mallaqa shororkeessummaadhaan wal qabatee argamu baay'ee bakka bu'a jechuunis kaafama. Gareewwan tokko kallattiidhaan yakka qindaa'aa raawwatamuu irraa kan fagaatu haa ta'u malee gibira kaa'uudhaan mallaqa argachuun yookaan kaffaltiidhaan tajaajila nageenyaa fi eegumsaa kennuu akka filatanis ni eeru. Malli kunis mallaqa walitti qabachuu irra darbee gareewwan kunneen hawaasa waliin akka walitti makamaniif miidhaa kan qabudha. Niijer addunyaa irratti biyya yuuraaniyeemii oomishan 7ffaadha. Akkasumas bakki warqeen aadaadhaan baafamu kan to'annoon irratti hin taasifamne iddoo garaagaraa waan argamaniif IS saahilii fi gareewwan akka gubbaarratti tuqne kunneen lamaan mallaqa argachuudhaaf kan itti fayyadaman iddoo kanattidha. Saahil keessatti qabeenya albuudaa akka warqee qajeelfama malee baasuudhaan nageenya bobbaatuuf sodaa guddaa kan geessisudha. Dambalii fonqolcha mootummaa dhiheenya kana raawwatame hordofee mootummaa naannoo saahil milishoota kanneen waraanaaf gargaarsa argachuudhaaf michoota isaanii warra lixaa Faransaayii fi Ameerikaa irraa fuula isaanii gara Chaayinaa fi Raashaatti garagalfachaa jiru. Yeroo ammaatti Raashaan garee waraanaa Afrikaa Kilibs Waagner duraanii jedhamuudhaan to'annoo caalaa taasisaa jiraachuu kan ibsan yommuu ta'u, hoggansi isaanii riphee loltoota naannichatti argamu akka ittisaaf waraana biyyoota naannichaa leenjisuu fi deeggaruu ta'ullee hanga ammaatti bu'aa qabeessa osoo hin taane garuu itti fufeera. Sababii kanaatiin gabaasni gubbaa kanatti eere akka jedhutti yeroo ammaa kana naannoo giddugaleessaa shororkeessummaan jedhamee waamamu balaan baay'inaan gara biyyoota ollaatti babal'achuu mudachuu akka danda'us sodaa qabuun akeekkachiisa isaa kenneera. Kanaaf ammoo akka fakkeenyaatti Toogoon bara 2024tti haleellaa shororkeessummaa 10 fi duuti 52 keessatti galmaa'eera. Haleellaawwan kunneenis irra jiran naannoo daangaa biyyattii Burkiinaa Faasoon kan wal daangessan irratti kan mudatee fi gareewwan hidhattootaa naannichatti argaman biyyoota lixaa kan akka Toogoom, Beeniin yookaan bulchiinsota kaan daangaa galaanaatti argamaniin babal'achuu isaa qabatamaadha jechuun sodaa qaban ni eeru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya Afrikaa keessatti iddoowwan kanneen akka baha Afrikaa keessattuu naannoo Sumaalee keessatti shororkeessaadhaan wal qabatee yeroo garaagaraatti gabaasni biyyoota lixaa irraa argamu ni kaasu. Achumaan gama yoo ceehame biyyoota akka Yemanii, biyyoota Arabaa kanneen akka Afgaanistaanii fi Iraaq keessattis biyyoota shororkeessummaadhaan waggoota dheeraan dura maqaan isaanii kaafamaa jirudha. Kan guyyaa har'aatiif irratti xiyyeeffanne garuu naannoo Saahel gammoojjii Saharaa biyyoota lixa Afrikaatti argaman irratti yoo ta'u, biyyoota kana keessatti shororkummaan yeroodhaa yerootti dabalaa akka jiruu fi gareewwan maqaa amantii, diinagdee fi kanneen birootiin of ijaaranii dhufan heddummachuun isaanii ammoo mootummoota yeroo ammaa aangoo irra jiranitti sodaa guddaa fideera. Kanumaan wal qabatee waggaa 4 qofa keessatti fonqolchi mootummaa naannawaa sanitti mudatee fonqolcha mootummaa 6 ta'uun ammoo sodaa kana qorattoota biratti baay'ee dabaleera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya yaada keessan karaa koomintiitiin biraan ga'u.